Irreechi hora Finfinnee fi hora Arsadee karaa nageenya qabuun akka kabajamuu fi qophiiwwan garaa garaa xumuramaa jiraachuu biiroon bulchiinsaa fi dhimma nageenya Oromiyaa beekse. Ayyaanni hora Finfinnee fulbaana 23 kan hora Arsadee immoo fulbaana 24 duraa duubaan kan kabajamu yoo ta'u ayyaanichi nagaan kabajamee akka xumuramuu fi biirichi qophiiwwan garaa garaa taasisaa turuu isaa ibsa addaatti fi bisiif kenneen kan hime. Ayyaanni Irreechaa sirna galata galfannaa fi duudhaatii jedhu biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenya Oromiyaatti gorsaan biirichaa obbo Abbabaa Gireessu. Mootummaan fayyaa hawaasaaf jecha irreechi namoota muraasanis akka kabajamu murteesseera jedhu. Irreecha kanarrattis akkasuma nagaa uummataa karaa dhukkubni kun walii hin dabarreen karaa dhukkubni kun uummata keenya irratti rakkoon uumneen karaa of eeggannoo qabuun namni muraasni as hora Finfinneetti irreeffatee namoonni immoo akkasuma muraasaan malkaa isaaniitti hundumtuu akka irreeffatu garuu walitti baay'atee dhukkubni kun akka walitti hin dabarsineef of eeggannoo karaa qabuun mootummaan barana kan itti qophaa'aa jiru jechuudha. Qaamoleen garaa garaa irreecha karaa nagaan kabajamee akka hin xumuramnee fi hawaasni dhibee vaayirasii koronaa akka saaxilamuuf hojjetaa jiran jedhu obbo Abbabeen. Nageenyaa wajjin wal qabatee fedhii duwwaa otoo hin ta'in lallaba guddaatu jira, qophii guddaatu jira. Irreecha kanaaf masqala irratti hin jalqabna. Irreecha irratti hin jeeqna. Kaayyoon isaan qaban irreecha irratti nama baay'een as galee tokko dhukkubaan akka faalamu, lammata immoo jeeqama uumanii keessatti jeeqama uumanii warri TPLF qopheesse jira akka inni jeeqama uumu, warri immoo bitamanii galan jiru, warri bitamanii karaarra jiran jiru. Gatii rakasaan Oromoo keessa warra rakasa bitanii warra baandaa bitanii qawwee itti fe'anii boombii baachisanii rasaasa baachisanii warra olii gad oofan jiru. Warri immoo jeequudhaaf bitamee qophaa'ee jira. Kana malees qaamoleen biyya keessaa fi biyya alaa ta'uun hawaasni sirna galateeffannaa bahe irratti hokoraa fi jeequmsa akka uumamuuf hojjetaa turan jiru jedhu obbo Abbabeen. Uummata keenya irratti dhumaatii fiduudhaaf karaa lamaan karaa dhukkubaatiin jeeqamni ka'ee immoo akka uummanni rasaasaan yookaan immoo walitti bu'ee akka hora Arsadii yeroo kanaan dura godhame dhumaatiin namaa godhame sana godhanii ajandaa isaanii karaa qaxxaamuraan barbaadan karaa qaxxaamuraan masaraa galuu kan immoo mootummaa kana rakkoo irratti fiduu yookaan mootummaa kana fonqolchuu yookaan immoo uummata ficcisiisanii biyya keenya kana lafa dhiigaa gochisiisuudhaaf deemanii kaayyoo TPLF galmaan ga'uuf warra hojjetan sirriitti itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii fandii baay'ee ramadanii namoota qopheessanii irratti hojjetaa kan jiran ta'uu isaati. Nageenya hawaasaa eeguuf immoo mootummaan dirqama mataa isaa bahuu akka qabu kan dubbataniin biiroon nageenya Oromiyaas nageenya uummataa eeguuf qophiiwwan garaa garaa xumureeraa jedhu obbo Abbabeen. Nageenya lammiilee fi birmadummaa biyyattii eeguun dirqama mootummaa ta'uu kan dubbatan obbo Abbabeen qaamolee fulbaanaa booda mootummaan hin jiru jechuun hawaasa keessa deemuun hojjetaa jiran irrattis mootummaan tarkaanfii barbaachisaa kan fudhatu ta'uu dubbataniiru. Kan beekamuu qabu mootummaan nageenya biyya kanaa eeguudhaaf dirqama qaba. Akka biyyaatti nageenya birmadummaa biyya kanaa irratti nama dhufeen araaramni hin jiru. Kun birmadummaa biyyaa irratti waan dhufeedha. Waan amma isaan deemaa jiran kun mootummaan fulbaana 30 booda hin jiru kan jedhan mootummaa kanaaf qaamni federeeshinii jedhamu manni maree federeeshinii hamma COVID yookaan fayyee badee yookaan qorichi isaa argamutti mootummaan kun mootummaa ta'ee itti fufuu jedhee beekumsa kenneefii jira. Kanaaf mootummaan kun mootummaa seerawaadha. Mootummaan biraa hin jiru, murni biraa hin jiru, murni seera qabu hin jiru, namni seera qabu hin jiru. Namni biyya kanatti itti gaafatama qabu mootummaa kana tokkichaadha.